Nagaan isin ifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara kun jedhu torbanitti yeroo tokko dilbata waaree booda sa'aatii 8 jalqabee kan isin biraan geenyu akkasumas immoo irra deebiidhaan guyyaa kibxata galgala halkan keessaa sa'aatii 3 booda kan isiniif darbu sagantaa fayyaa Dooktara kun jedhudha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota fayyaa garaagaraa kanneen akka fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, odeeffannoowwan fayyaa xiinsammuutti wal qabatan, fayyaa waliigalaa akkasumas immoo odeeffannoowwan garaagaraa dhimmoota fayyaa dhukkuboota irratti hundaa'an qabannee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Egaa torban darbee sagantaa keenya irraatii barumsa guddaa akka argattan baay'een keessan karaa keessaa nu barreessaa jirtu. Akka barumsa guddaa argattan abdiin guddaan qaba. Guyyaa irraas immoo bifa addaatiin isiniif dhiyaadheen jira. Guyyaa irraas iddootti egaa keessummoota of gidduudhaan qaba. Keessummoonni kunniin eenyu akka isaan ta'an erga isaanii wajjin wal barree booda gara sagantaa keenyatti galle jechuudha. Sagantaa kana immoo qopheessuudhaan kan isin biraan turu Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegda. Mee eenyu irraa jalqabu? Eenyu hangafa isin keessaa hoo? Roobsa irraa eegalamu. Hangafa jechuudha. Hangafummaa ofumaa naa kenne malee hangafni isaa. Hangafummaan maaliin? Siineerummaani? Hangafummaan siineerummaan miti. Hangafummaan umuriidhaanis miti. Hangafummaan seera akka aadaa Oromootti hangafummaan karaa ittiin kennamu qaba. Atooga. Sirraa jalqabnaa? Tole, maqaan koo Firoomsa Urgeessaa jedhama. Ogeessa yaala sammuuti. Dhaabbata gargaarsa namoomaa irra akka ogeessa fayyaa gargaarsa xiinsammuu fi hawaasummaa ta'ee hojjedha. Akkasumas gender based violence yookiin sarbama koorniyaatiin wal qabatan irrattis karaa ogummaatiin ni hojjedha jechuudha. Baay'ee galatoomi. Ani immoo maqaan koo Roobsan Karaan jedhama. Hospitaala Speeshaalaayizdii Xooraayiloochitti ogeessa yaala sammuuti. Baay'ee namatti tola. Baga nagaan dhuftanii Roobsanii fi Firoomsaanii. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya lamaan isaanii ogeessota yaala sammuuti. Egaa maalirratti akkaasumnu tilmaamuun isin rakkisu waa'ee dhibee sammuu keessaati yookiin immoo waa'ee odeeffannoo dhimma dhibee sammuu irratti haasofna jechuudha. Namoonni baay'ee wantoota akka dhibeetti hin ilaalle garuu dhibee sammuu ta'ee argamu baay'eetu jiru. Baay'eetu jira. Mee araada maal qabda meeti Firoomsa? Araada qabda? Ana akka carraa ta'ee araada hirribaa qofa. Araada irraa bilisa bishaan ni dhuga. Bishaan araada miti. Yeroodhaaf araada keessa hin jiru. Ani araada nyaataatiin ala homaa hin qabu. Nyaanni immoo araada hoggaa jennu nyaanni sadarkaa araadaatti yeroo itti nama fudhatu jira garuu sadarkaa sana osoo hin taane. Nyaanni araada sadarkaatti nama fudhatu qaba? Jira. Nyaanni araada jechaa jiru waan ta'eef maal akka ta'e dhumarratti qabne haasofna. Araadaan immoo buna hin qaba. Giteetti sagantaalee tun jalqabeen dursee buna dhugeennan iji kiyya ife. Kunis araada laata? Gosa araadaa keessaa isuma tokko yoo ta'u garuu ammas araadni bunaa agasumara humni isaa agasuun seeveriitiin isaa baay'ee gadi bu'aadha ammeen nama miidhu. Baay'ee gaariidha. Akkas taanaan egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma araadaa yookiin suusii irratti mari'achuudhaaf ammallee istuudiyootti argamnee jirra. Egaa Roobsanii fi Firoomsaanii ogeessota yaala sammuuti. Dabalataanis immoo kitaaba fayyaa sammuu jedhan barreessaniiru hiriyoota isaanii waliin. Kitaabni kunis immoo dhiyootti eebbifama. Guyyaa sanuma irratti hin dubbatu. Kitaaba fayyaa sammuu kan jedhu waa'ee saayinsii fayyaa sammuu irratti kan xiyyeeffate akka isaan barreessanii almost yeroo muraasa booda eebbisuudhaaf qophii sarara akka isaan jiran dhageenyerra. Egaa kanaaf mee achi keessaa qabxiiwwan kitaaba keessanii keessas eerteetu jedhee yaada dhimma araadaati wal qabate. Ni jira. Mee araadni jalqabuma araadni maali yookiin suusiin maali? Sirraa jalqabu. Araada hoggaa jedhamu araadni namoonni kallattii garaagaraatiin kan isaan ibsanii garuu bifa saayinsawaatiin araada akkamitti ilaalla kan jedhuuf araada jechuun wantoota araada namatti fidanii wantoota araada namatti fiduu danda'an osoo fayyaa qaama isaanii irratti fayyaa xiinsammuu isaanii irratti fayyaa jireenya hawaasummaa isaanii osoo jeequu dalagaa guyyaa guyyaatti dalagan irratti dhiibbaa otoo irratti fiduu yeroo fayyadamanidha araada kan jedhamuu danda'u. Kanaaf araadonni kun immoo gosa garaagaraa qabu. Guyyaa tokko fudhannee waan namatti dhufu miti. Araadni kun irra deddeebiidhaan yeroo dheeraadhaaf fayyadamuudhaan kan namatti dhufudha. Rakkinni isaan namatti fidan wantoonni araada namatti fidan kun immoo dandeettiin araada nama qabsiisuu isaanii araadaatti gosa araadaatti gargarii jechuudha. Kana jechuun tokko gosa isaanii irratti hundaa'a. Lama immoo wantoota sana irratti hundaa'a. Sadaffaan immoo akkaataa isaan itti fudhataman. Fakkeenyaaf karaa afaanii kan fudhatamu hin jira. Bifa marfeetiin yookaan bifa injeekshiniitiin kan fudhatamu hin jira. Bifa
bifa funyaaniin karaa funyaaniitiin kan fudhatamu yookaan snorting kan jennu afaan Ingiliffaatiin gama sanaatiin kan fudhatamutu jira jechuudha. Araadonni kun galtee isaanii inni dhumaa maalidha? Qaama namaa keessaa yookaan kutaa sammuu namaa keessaa reward circuit yookaan immoo kutaa gammachuu namaaf kennu itu jira. Reward circuit yookaan immoo center of pleasure jedhamee kan beekamu itu jira jechuudha. Kaayyoo isaanii inni guddaan maalidha? Kutaa san dhaqanii si'eessuudha. Si'eessanii gammachuu guddaa namaaf kennuudha jechuudha. Kanaaf namoonni araada fayyadaman yookaan araadaan qabaman yeroo baay'ee araada gosa tokko qofa fayyadaman. Fakkeenyaaf namni araada alkooliitiin eegale alkoolii qofa irratti hin dhaabu. Maali araadni yeroo baay'ee wal waama. Isa tokko jalqaban isa tokko inni tokko kan biraa waamaa deemaa jechuudha. Kanaaf araada jechuun gabaabumatti isaan kana fakkaata jechuudha. Baay'ee galatoomii egaa araadni maal akka ta'e bal'inaan nuu ibsiteetta. Namni tokko araadaan qabamu isaa kan agarsiisu. Fakkeenyaaf namni tokko araadaan qabameera kan jennu yookiin immoo suusii qaba jechuudhaa fi mallattoo akkamii agarsiisuu danda'a yookiin wanti namni sun agarsiisuu danda'u yookiin namni kan biraa irratti baruu danda'us ta'ee namni sun ofiisa irratti beekee baruu danda'u mallattoo akkamiiti kan inni agarsiisu firoomsa. Tole galatoon. Jalqaba irratti araadni dhukkuba. Dhukkubni kamuu ammoo mallattoo qaba. Kanaaf mallattooleen araadaas kan ifa ba'an ni jiru jechuudha. Araadonni baay'ee ta'aniyyuu mallattoolee wal fakkaataa qoodamu heddumminaan jechuudha. Mallattoolee sanniin kallattii afur qoonnee ilaaluu dandeenya. Mallattoon tokkoffaan irraa of to'achuu dadhabuu yookiin impaired control from substance irraa of to'achuu dadhabuu jechuudha. Wanta sana dhiisuu dadhabuu irraa of to'achuu dadhabuu jechuudha. Irraa of to'achuu dadhabuu. Achi jalatti maal arguu dandeenya? Fakkeenyaaf guyyaa guutuu fudhatanii yeroo hedduu fudhatanii araada san fayyadamuudhaaf yeroo hedduu dabarsuu of jalatti hammataa jechuudha. Isarra darbee ammoo dhiisuudhaaf ni yaalu yeroo baay'ee ni dhiisa jedhu garuu dhiisuu dadhabuu. Yeroo hedduu dhiisuuf yaalu garuu ammoo yaaliin isaanii sun osoo milkaa'in hafuu ni jira. Isarra darbee ammoo miira amma fidi jedhuun. Waan sana. Dharraa guddaa qabaachuu. Waan saniif dharraa guddaa qabaachuun akka mallattoolee araadaa keessaa tokko kaasnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa ammoo hawaasummaa irratti jeequmsa uumuu ni qaba. Jeequmsa hawaasummaa yoo jennu namni tokko dura itti gaafatamummaa ni qaba. Abbaa yoo ta'e maatii ofiitiif ni yaada, iddoo hojii kallattii hundaan namni tokko itti gaafatamummaa ni qaba. Gaafa araada keessa seene immoo itti gaafatamummaa kana baachuu dadhabaa jechuudha. Isarra darbee ammoo hariiroon inni hawaasummaa wajjin qabu kallattii hedduudhaan qabu ni jeeqamaa jechuudha. Kanaaf namni araada qabu tokko mallattoolee akkasii mul'isuu ni danda'a. Mallattooleen biraa ammoo riiskii yuus isa jennu yeroo osoo balaaf nu saaxilaa jiru fayyadamu jechuudha. Namni araada qabu tokko araadni sun rakkinni itti fidu osoo beeku fayyadamaa jechuudha. Rakkinicha osoo beeku. Isarra darbee ammoo rakkinni yoo itti dhufee jiraate rakkinicha san akka inni itti fidu osoo argu fayyadama. Fakkeenyaaf namni tamboo fayyadamu tokko sombisaa akka miidhamu ni beeka. Garuu ammoo araadichi sombi akka miidhamu osoo beeku fayyadamaa jechuudha. Yeroo kana araada keessa jira jechuu ni dandeenya jechuudha. Dhumarratti roobsan kaasuu ni danda'a. Mallattoo xumuraa tokkos ni qaba. Mallattoo inni dhumaa akkuma roobsaan kaase mallattoolee gurguddoo afur qaba. Inni tokkoffaa irraa of to'achuu dadhabuudha. Wanta araada namatti fidan sana irraa fayyadamuu irraa of to'achuu dadhabuu yookaan impaired use over substance kan jennuun jechuudha. Inni lammaffaan immoo hanqina hawaasummaa yookaan social impairment namatti fida. Inni sadaffaa hanqina jireenya hawaasummaa namatti fida akka firoomsaan kaasaa ture sanaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo otoo miidhaa namarraan geessisuu fayyadamuudha. Inni arfaffaan fi inni dhumaa mallattoolee qaamaa namarratti mul'isa. Yookaan fiiziyooloojikaalii yookaan xiinsammuu fi qaamaan mallattoo namarratti mul'isuu qaba. Yookaan immoo kiraateriyaa paarmaakooloojikaalawaa jechuu dandeenya. Isaan kun maal jechuudha? Namni araada yeroo dheeraaf irra deddeebiidhaaf fayyadamaa ture tokko amma wanta fayyadamu sanaa dabalaa deema. Fakkeenyaaf namni alkoolii dhugu tokko botilii lama yookaan qaruuraa lama
yoo satisfy ta'u yookaan gammachuu kan argatu ta'e yeroo dheeraadhaan booda 5-7 dabalaa deemaa jechuudha. Maaliif amma inni fudhachaa amma duraa fudhachaa ture sun gammachuu kennaafii ture sana kennuufii dhaabaa jira jechuudha. Kanaaf inni kun toleraansii jennaan. Toleraansii jennaan afaan isaasiitiin. Inni dhumaa immoo irra deddeebiidhaan namni tokko araada yeroo dheeraatti fayyadamaa erga ture booda akka tasaa amma fayyadamu san yoo kan xiqqeessu ta'e yookaan immoo yoo tasa dhaabe ta'e mallattooleen irratti mul'atu jira jechuudha. Mallattooleen qaama irratti mul'atu jira. Mallattoon xiinsammuu irratti mul'atu jira. Fakkeenyaaf mallattoo qaamaa yogguu jennu namni fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf araada alkoolii fayyadamaa ture tokko akka tasaa amma alkoolii fayyadamu san yoo kan hir'isu ta'e yookaan yoo akka tasaa dhabee yookaan sababa tokkoon kan dhaabu yoo ta'e mallattooleen irratti mul'atu jira. Fakkeenyaaf qaamni isaa hollachuu danda'a. Inni hollata qaamni isaa. Lammaffaa gaggabsuu danda'a. Siijir kan jennuun gaggabdoo itti fiduu danda'a. Kan biraa immoo dipireeshinii keessa galuu danda'a. Inni sadaffaa sodaa hamaa keessa galuu danda'a. Akkanumaan sodaan itti dhaga'amu. Miirri sodaa itti dhaga'ama. Miirri aarii. Akkanuma wantoota xixiqqootti haaruu. Agreesiif ta'uu. Wantoonni kun irratti mul'ata. Inni kun immoo afaan isaasiitii withdrawal symptom kan jennuuni jechuudha. Kun immoo qorichatti gargari. Gosa araadaatti gargari. Fakkeenyaaf araadni tokko hamma qaama namaa keessa turuu qaba. Half life yookaan immoo hamma qaama namaa keessa turuu irratti hundaa'ee withdrawaliin kun akkaataa itti mul'atus immoo gargar ta'a jechuudha. Kanaaf kana laaluu qaba jechuudha namni. Withdrawalii kanarratti fakkeenya tokko fudhachuu barbaada. Fakkeenyaaf amma withdrawal symptom amma hawaasni keenya tarii akkaataa isaan hubatanii inni kun namni tokko fakkeenyaaf alkoolii fayyadamaara yoo ta'e namni araqee dhugu tokko haa fudhannu yeroo dheeraaf alkoolii humnaa ol dhugaa isarratti guututti gateera yoo ta'ee fi guyyaa tokko immoo araqee san dhabee al takkuma yoo dhaabe jechuudha. Takkitti yoo dhaabe suutaan osoo hin taane al takka yoo dhaabe. Al takka yoo dhaabee jedhe san mallattoolee hedduu irra mul'ata. Mallattooleen kun haga du'uu ajjeesuus ni danda'u jechuudha. Yeroo hedduu amma haakimoonni fa'aa oppoidii garaagaraa yeroo waraannatan ni jiru. Namoonni yeroo hedduu san fayyadamanii fi akka tasaatti isa dhabanii jedhan ka du'anii argaman ni jiru jechuudha. Gabaabumatti amma araadni kun keessatti to'atee jira. Sochii qaama keenya keessatti to'atee jira. Isa wal baree jira qaamni keenya jechuudha. Al takkaan yoo dhaabee jedhe ammoo rakkinnoota hedduu fidaa jechuudha. Kanaaf kan gara mana yaalaa fidanii suutaan yaaliidhaan akka dhiisamuuf godhamu jechuudha. Gabaabumatti withdrawal jechuun battalatti yoo dhaabne mallattoolee yeroo dhaabnu sana wanta fakkeenya waa fayyadamaa jira sabistaansii sana fayyadamaa battalatti guyyaa tokko takkumatti yoo dhaabne mallattoo mul'achuu danda'an jechuudha. Withdrawal jechuun clear gochuudhaaf. Gabaabumatti mallattoolee gara 11 qaba saayinsiidhaan kan beekame. Gurguddaa 4 jala mallattoo gara 11 jira. Mallattoolee 11 amma haasaa turre san keessaa nama tokko irratti mallattoon 2-3 kan mul'ate yoo ta'e rakkina araadaa sadarkaa jalqabaarra jira jechuudha. Isa xiqqaa yookaan maayildi kan jennuun jechuudha. Mallattoolee 11 san keessaa 4-5 kan irratti mul'atu yoo ta'e immoo sadarkaa giddu galeessaa isa jedhamurra jira jechuudha. Mallattoo 11 kana keessaa immoo 6 fi isaa ol kan irratti mul'atu taanaan araada sadarkaa ammaataarra gaheera jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Mallattoowwan 11 sama dubbachaa turre keessa tureera jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa mallattoowwan amma dubbatamaa ture keessaati amma qabaan irratti hundaa'uudhaan salphaa giddu galeessaa fi olaanaa keessattuu 6 ol kan ta'e olaanaa akka ta'e kaastaniitu jechuudha. Dhimmi araadaa yeroo baay'ee araada yeroo jedhamu namni araada alkoolii fi sijaaraa qofa yookiin tamboo qofatti kan inni fudhatu jira. Kan isin dhibu keessaan naa barreesse barsiisaa tokko barsiisaa ijoollee elementarii barsiisaa kan isin dhibu kutaa 5-8 barattoota kutaa 5-8 gidduu jiran umurii isaanii tilmaamuu sin rakkisu. Pilaas 9-10 keessattuu ijoollee waggaa 12 ka'ee hanga ijoollee waggaa 17 gidduu jiran. Maallaan jedha ijoolleen ganama dhuftee ganama gaafa dhuftu ijoolleen hundumtuu raftee galgala kan waaree booda gaafa barsiifnu immoo hundumtuu aktiiviidha sirkaa kaan dhufanii barsiisuu barbaadu. Maal jedhee gaafa laaluu anufii koo argeetanii yoon dubbadhe rakkisaadha jedhe. Tarii dhibbaa irra ga'uu danda'a. Mana barumsaa dhuunfaa birrii guddaa kaffalaniitu. Baay'ee mana barumsaa magaalaa Finfinnee keessa birrii guddaatti kaffalanii barsiisan hanga 200,000 230,000 kaffalanii barsiisanidha. Mana barumsaa kun.
Ijoolleen gaafa deebi'ee ilaaluudhe hundi isaanii sabistaansii fayyadamuu jedhe. Kaan tamboo aarsuu jedhe. Kaan qoricha fayyadamuu jedhe. Kan marfeedhaan waraannatan jiru jedhe. Kaan immoo funyaanitti waa qabatu jedhe. Kana beekan hawaasaaf akka galuuf ibsaa jira. So ijoolleen even sadarkaan dargaggootaatti illee miidhamaa jiru. Kanaaf dhimma kanarratti adaraa keessa dhimma kanarratti ibsa bal'aatiin nuuladhaa kan jedhu tokko nuuf kaasee ture. Kana irratti maaliif kana kaasee mee araaduma yeroo jennu araada maal faatu jira? Araada yeroo jennu araadni araada akkamiiti? Yookiin taayippii isaa yookiin immoo gosa isaa irratti hundoofne araada akkamiirra nama qabuu danda'a? Araada gaafa jennu araada gosa gurguddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaa isa dura haasaa ture araada wantoota yookaan immoo substance use disorder yookaan immoo wantoota araada namatti fidan fayyadamuudhaan kan namatti dhufu jechuudha. Inni kun wantoota akka araada alkoolii, araada tamboo aarsuu, araada gaanjaa isa jedhamu yookaan kanaabis marijuwaanaa isa jedhamu fayyadamu yookaan immoo araada mana qorichoota garaagaraa kan araada namatti fidan kan mana yaalaatti ajajaman illee hin jiru. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee dhukkuba akka ittisuuf qorichoonni ajajaman hin jiru. Qorichoota sana yeroo dheeraadhaaf hakimaan ala ajaja hakimaatiin ala yoo kan fudhatan ta'e araada keessa galuu jechuudha. Qorichoota illee garaagaraa fayyadamu. Opioid warreen jedhaman warreen pain killer yookaan immoo dhukkubbii namatti fursiisuudhaaf namaaf kennaman hin jiru jechuudha. Isaan kun gosa araada wantootaa jalatti ramadamu jechuudha. Inni lammaffaa araada gochaa yookaan araada amalaa yookaan behavioral addiction isa jennu jechuudha. Amalli araada qabaa? Inni kun maaliif akkas jedhee afaan Oromootti hiikuudhaaf xiqqoo ishee madaaluu dhiisuu danda'a garuu behavioral addiction isa jedhamu maal jechuudha? Araadonni sun gochaan yookaan immoo amala wantoota mul'atanidha. Fakkeenyaaf araadota akka intarneeta fayyadamuu nama araada amalaa yookaan araada gochaati. Maaliif? Ishee keessaa qabna laata? Maaliif gochaan irra deddeebiidhaan yeroo fayyadamnu irra deddeebiidhaan sooshaal miidiyaa hoggaa fayyadamnu araada keessatti nu galchuu danda'a jechuudha. Gosa araada amalaa yookaan gochaa kana keessa tokko kan ta'e kan biraa immoo araada saalquunnamtii. Araada gochaa yookaan amalaati. Saalquunnamtii moo fiilmii saalquunnamtii ilaalu? Gosa araada saalquunnamtii keessaa isa tokkodha jechuudha inni kun. Kan biraa immoo viidiyoo geem addiction kan jedhamu yookaan viidiyoo yeroo dheeraadhaaf fayyadamu. Keessattuu daa'imman irratti. Daa'imman irratti yeroo baay'ee namni bilbila itti kenna daa'imman xixiqqootti geemii taphachaa oolu. Viidiyoo taphachaa oolu. Daa'imman sun otoo hin beekamiin gara araadaatti dhufaa jiru jechuudha. Inni kun behavioral addiction isa jedhu keessatti ramadamaa jechuudha. Inni biraa immoo araada qumaaraa yookiin gambling disorder kan jedhamuu fi yeroo ammaa heddumminaan babal'ataa jiru. Keessattuu dargaggoota irratti heddumminaan kan mul'atu kunis araada amalaa jala ramaduu ni dandeenya jechuudha. Qumaaromti kun mataan isayyuu moobaayiliin kan taphatan illee jiru. Kana hojii sol qabatamus kaartaa qofa taphatan. Gosa hedduu qaba. Qumaarri gosa hedduu qaba. Haalataa guddina biyya tokko irra hundaa'e yeroo yeroodhaan of haaressaa of ammayyeessaa dhufuu danda'a. Araadni qumaaraan wal qabamatu kamu araada amalaa jala seenee araada jechuudha. Gabaabadumatti kabajamtoota hordoftoota keenya araadni araada saabistaansii yookiin waanuma fayyadamu galu qofa osoo hin taane araadni amalaa hedduun illee akka jiru dhageessaniitu. Mee araada akkamii qabdu isin? Ammallee of ilaalaa deemaa isin jenna. Asirratti immoo araada kana keessaa mallattoo isaa keessaa meeqa ofirratti argaa jirtu? Maal akka gochuu qabdan immoo dhumarrattis immoo waliin kan laalu ta'a jechuudha. Egaa baay'ee galatooma yaada baay'ee bilchaataaf yaada baay'ee bareedaadha kan kaasaa jirtanii. Mee yeroo takka beektaa hiriyoota nuti beeknu ijoollee baay'ee amala gaarii qaban. Mana barumsaallee wajjin gallee na yaadadha ijoollee wajjin yuunivarsiitii galtanii isinis hiriyoota baay'ee qabaachuu dandeessu. Baay'ee disipiliinii kan ta'an ispirichuwaalii illee waan hundumaan illee yeroo isaatti bakka namummaa keessaa baanii araada keessa galanii qaamni isaanii bifti isaanii badee jiru argina beektaa. Namoonni akkasii maaliif araadatti seenanii jedhee yeroo baay'ee yeroo itti nuuf gaafadhu jira. Mee namni tokko akka inni gara araadaatti seenuuf yookiin immoo araadatti akka inni seenuu fi wantoonni isa kakaasan maal fa'i? Tole, gaafii bareedaa fi gaafii murteessaadha kuni. Namni tokko maaliif araada seena? Araadni akka hammaataa ta'e kallattii hedduun ni haasa'ama, namoonnis ni beeku. Garuu immoo maaliif seena namni? Kun gaafii guddaadha. Wantoonni namni akka araada seenu nama taasisan wantoota hedduu jiru. Wantoota hedduu san keessaa tokko fakkeenyaaf namni
hiriyaa isaa laalee seenuu danda'a. Pirpireejerii isa jennu hiriyaan isaa dhiibbaa hiriyaatiin. Hiriyoonni isaa waan fayyadamaniif innis fayyadamuudhaaf itti seenuu danda'a. Kan biraa immoo naannoon ni murteessa. Naannoon namni sun jiraatu araada gosa sanii bal'inaan kan fayyadamu yoo ta'e carraan namni sun gara araadaa seenuu baay'ee ol ka'aadha jechuudha. Inni kan biraa immoo deebisaa fakkeenyaaf waan wayii dhokachuudhaaf amma dhiphinni nu mudataa rakkinni wayii nu mudataa rakkinna kana furuudhaaf yeroo rakkannee jennu rakkinna kanaaf dhokachuu araada jala dhokachuudhaaf yeroon itti seenamu aarii rakkinna fa'aa murtee gabaabaa yeroo gabaabaatiif achi jala yeroo dheessan ni jiraata jechuudha. Isarra darbee ammoo araada yeroo baay'ee amma warroota araada qaban isaan irra qofa murteessuun hin barbaachisu. Erga seenamee booda isaan namni kun dhukkubaas seeneera gargaarsa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf ofii qofa filatee seenaa osoo hin taane yeroo tokko tokko dhiibbaan naannoos maatiin inni keessa guddatu namni tokko abbaan araada tokkoon qabameera yoo ta'e xiqqeenna isaarraa araada san keessatti yoo abbaan guddate ilmis isa hordofuudhaaf carraan jiru ol ka'aadha jechuudha. Kanaaf namoonni sababoota garagaraatti qabatanii seenuu danda'u jechuudha. Asitti wanni guddaan hubatamuu qabu araada itti seenuun salphaadha. Seensi isaa salphaadha garuu keessaa bahinsi isaa ulfaataadha. Baay'ee ulfaataa jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni laalanii dhiisuudhaaf shaakalanii dhiisuudhaaf keessattuu dargaggoota irratti maaltu mul'ata? Mee atis laali, mee kana laali, miira akkanaa namaa kenna. Laalanii biraa deebi'uudhaaf seenu garuu immoo achumaan fudhatee badaa jechuudha. Tokkicha araada keessa seenname taanaan immoo nama santu araada sanarratti aangoo qaba osoo hin taane araadatu aangoo isarratti qaba jechuudha. Kanaaf araada dursanii shaakaluun hin barbaachisu jechuudha. Fayyadamuu dhiisuudha jalqabumarraa qabee jechuudha. Shaakalaanii mee xiqqoo ishee ilaalla maal fakkaate itti tola achumaan keessa siin adeema jechuudha. Haala kanaan fudhatee bada achumaan. Ifin amma xiqqaa firoomsaan kaasirraati wanti ani stress godhee haasoo barbaadu tokko yoo jiraate keessattuu maatii keessaati maatiin araada fayyadamu taanaan ijoolleedhaaf of eeggachuu akka qaban ijoolleen ni hordofuu danda'u. Baay'inaan amma ijoollee baay'ee isaanii yoo ilaalte hordofanii guddatu. Maaliif abbaan araada garaagaraa qaba taanaan carraan ijoolleen sun araada sana keessatti kufuu isaaniillee ol kaa'an. Maatii isaan laalanii guddatu waan ta'eef wanna maatiin godhe godhaa guddatti ijoolleen. Kanaaf dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf baay'ee of eeggachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e asumarraa ibsuun barbaada. Mee gara tuqaattaa nuti yeroo dabarru egaa araadni yookiin suusiin kun dhiibbaa akkamii sammuu keenya irraan ga'uu danda'a? Araada kanaa fi fayyaa sammuu yookiin immoo dhibee sammuu akkamitti wal bira qabnee ilaalla? Kana walitti dhufeenyi araadaa fi walitti dhufeenyi sammuu fayyaa sammuu gidduu jiru maali? Gaaffii barbaachisaa fi murteessaa ta'edha. Yeroo baay'ee araadni dhukkuba sammuu fiduu hin danda'a. Dhukkuboota sammuu amma salphaadhaa qabee amma dhukkuba hammaataa amma jedhamutti fiduu danda'a jechuudha. Inni lammaffaa araadni dhukkuba sammuu duraan jiru hammeessuu danda'a. Hammeessuu danda'a jechuudha. Akka caala itti hammaatu gochuu danda'a. Kanaaf araadni dhukkuba sammuu wajjin hariiroo guddaadha kan inni qabu. Baay'ee wal qabata. Maaliif araada gaafa fayyadamnu keemikaala sammuu keenya keessaa dhageetonni jeequtu jira. Yookaan dhaamsa dabarsitoota kan jedhaman hin jiru. Neurootiraansmiiters kan jedhamu hin jira jechuudha. Isaan dhaqee uumamaan baalaanser ta'ee yookaan madaalamaa ta'ee uumamaan kan qaama keenya keessa jiru jira. Isa dhaqee ammasaa gadi buusa yookaan ammasaa gaafa ol kaasu namni dhukkuba sammuutiif akka saaxilamu taasisa jechuudha. Kanaaf dhukkubni sammuu fi araadni keessattuu yeroo ammaa baay'ee bal'achaa jira. Dhukkuboota substance induced mental disorder or psychiatric problem kan jedhaman yeroo ammaa dhukkuba yeroo ammaa baay'ee baay'achaa jiru baay'ee hammaataa ta'ee mul'achaa jirudha. Hospitaalattis immoo keeziin akkanaa baay'ee kan baay'achaa jirudha. Asirratti tuqaan dabaluu barbaadu hariiroon fayyaa sammuuf araadni qabu kan jedhu irratti isaan lachuu wal deeggaruu danda'u. Yeroo tokko tokko namni dhukkuba sammuu qabu carraan inni araadaaf saaxilamu ol kaa'adha. Namni muukuu cimaa qabu tokko muukuu san jalaa ba'a jedhee araada seenaa. Namni dhiphina keessa jiru dhiphina jalaa ba'uuf araada seenaa. Isarras darbee ammoo araada kana fayyadamuunis ammoo gara dhukkuba sammuu inni geessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma
namni kanaabisii yookiin shiishaa kana humnaa ol fayyadamu yeroo dheeraa booda dhukkuba dhugaa addunyaa keessaa booda saayikootikii akka develop godhu gochuu danda'a jechuudha. Isaan cinatti haala ta'an inni sammuu irratti ittiin hojjetu akkamii jennee kan laallu yoo ta'e araadni kamuu sammuu keenya keessatti iddoo sammuu kutaa badhaasaa yookiin reward system jennu irratti hojjeta jechuudha. Uumamaan sammuun keenya qaama keenyaaf badhaasa ni kenna. Amma nama jaalannu tokko yeroo wal arginee jennu ni gammada, gammachuu kennu qaba jechuudha sammuun. Nyaata bareedaa tokko yoo nyaannu gammachuu kenna, reward nu godha, nu gammachiisa jechuudha. Uumamaan madaalamee isa sirrii ta'e qaamni sammuun keenya gammachuu kennu qaba. Gaafa araadonni alaa dhufan kun ammoo gammachuu uumamaan kennamu sanirra kan caalu kennu erga kennanii booda ni butu jechuudha. Gammachuu uumamaan jiru san jalaa butu gammachuu biraa irratti akka hirkatu taasisa. Gammachuun uumamaan jiru sun akka gammannuu fi booda ofitti hin gaabbine nu godha. Kaalaa dhufu kunniin ammoo wantoonni inni dhiibbaa irratti hojjetu sammuu irratti jeequmsa ni fida. Achirra darbee rakkoo hedduu fida jechuudha. Kanaaf wanti amma dhiisuudhaaf rakkannu yeroo baay'ee gammachuu uumamaan jiru sun alaa dhufaa jira jedhee gammachuu kennuu isaa xiqqeessa. Ni xiqqeessa jechuun niwurootiroomeetirii sun cufamaa deemu. Gaafa cufamaa deeman gammachuu argachuuf dirqama waan alaa dhufu irratti hirkannaa jechuudha. Waan alaa dhufu san yoo dhabne ni muukofnaa, ni cinqamnaa, mallattoolee hedduu mul'isa. Kanaaf yeroo baay'ee namni araada ni dhiisa jedhee osoo yaadu dadhabuuf sammuun gammachuu alaa dhufu irratti waan hundaa'eef. Baay'ee gaarii galatooma. Kanuma wal qabatee ammas jijjiiramni araadni tokko namni suusiin wantoonni garaagaraa suusiin ta'an jenneerra. Jijjiiramni fayyaa keenya irratti fiduu danda'a. Fayyaa qaama keenyaas ta'e fayyaa sammuu keenya irratti yeroo gabaabaaf yeroo dheeraa fiduu danda'a. Mee jijjiiramoonni yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa araadni kun yookiin immoo suusiin kun fayyaa qaama keenya irratti fidu maali? Araadni erga yeroo dheeraadhaaf fayyadamee booda balaawwan garaagaraa fiduu danda'a. Balaawwan qaamas balaawwan fayyaa xiinsammuu wajjin wal qabatus hedduu isaanii fiduu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf fayyaa gama qaamaatiin gaafa ilaallu araadonni qaamota keenya keessaa qaamota barbaachisoo ta'e somba tiruu isaan kana irratti miidhaa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Karaa sammuutiin gaafa ilaallu immoo dhibeewwan sammuu hedduu nutti fiduu danda'a. Dhukkuba mukuumaa, dhukkuba unkurama yaaddoo kan jennu yookaan anxiety disorder. Unkurama yaaddoo kan jedhamu. Hiikas yaalladha. Jecha kana barbaariin dhabee tura anxiety dha. Anxiety disorder yookaan unkurama yaaddoo kan jedhamu. Dhukkuboota hedduutiin nama saaxiluu danda'u. Namoonni araada fayyadaman immoo yeroo baay'ee keessattuu bifa marfeetiin bifa injekshiniitiin kan fudhatamu kuni yogguu craving kan jennu yookaan fidi dharraa namaa gaafa isaan mudatu gaafa IV yookaan immoo intravenous kan jennu yookaan immoo karaa dhiigarraan kan fudhatamu sun gaafa fudhatanii otoo hin beekiin overdose yookaan humnaa ol daawwasa fudhachuu danda'u. Yeroo sana du'aaf isaan saaxiluu danda'a. Koomaa yookaan immoo of wallaalchisuu danda'a qorichi sunii jechuudha. Inni kan biraa hojii keenya irratti milkaa'aa akka nu hin taane jireenya hawaasummaan keenya akka jeeqamu taasisa. Fi kan kana fakkaatan tokko asirraa kaasuu kan dandeenyu namni tokko araada yoo fudhate qaama irratti fayyaa qaamaa irratti akkamitti geessaa kan jedhuuf namni tokko araada yoo fudhachuu eegalu gammachuu isaa karaa araadaa qofaan argachuuf deema jechuudha. Kana dura nyaata bareedaa ni nyaata yoo ta'e nyaaticha itti dhiisa. Nyaataaf hedduu hin qabu. Hariiroo hiriyoota wajjin ni qaba yoo ta'e ni xiqqeessa. Maatii wajjin yoo ta'e ni xiqqeessa. Namni nyaata dhiisee yoo jedhe immoo miidhamaa deemaa jechuudha. Qaamonni keenya nyaata ni barbaadu. Garuu ammoo namni araada qabu kun nyaataaf osoo hin taane araadaaf iddoo kenna. Uffannaadhaaf iddoo hin kennu. Waan kamuuf iddoo hin kennu qaama isaa araada irratti hirkataa jechuudha. Yeroo kana rakkina qaamaan wal qabatu hedduu geessisuu danda'a. Kana malees rakkoo yeroo ammaa bal'achaa deemu of ajjeesuu yookaan suusaayidii isa jennu sanarratti gahee guddaa taphachaa jira araadni. Namoonni hedduun kan of ajjeessan yookaan lubbuu isaanii balleessaa jiran namoota araada fayyadamanidha yeroo baay'ee. Namoota araada fayyadamanii fi namoota araadni dhukkuba sammuu rakkina sammuu keessaa isa tokko waan ta'eef namoonni parsantii 90 ol ta'an
rakkina araadaa fi rakkina dhibeelee sammuu kanneen biroo wajjin wal qabatan sababa sanaatiif kan lubbuu isaanii balleessaa jiran jechuudha. Kanaaf parsantii 10 qofa sababa garaagaraatiin yookaan miira yerootiif jecha kan lubbuu isaanii balleessan parsantii 10 qofa. Nama 100 keessaa nama 10 qofa jechuudha. Kanaaf miidhaa akkasii fiduu danda'a jechuudha. Yaa miidhaa guddaa fidaa egaa namoonni tuqaawwan kaasattotan keessaati gammachuu yeroo argachuudhaaf amma yoo ilaaltanii barataan yookiin immoo ittiin qo'adha jedhee kan biraan immoo hojjetoonni illee ittiin hojii hojjedha yookiin immoo halkan irra ofirraa ari'a jedhanii isa malee hojjechuu akka hin dandeenye namoota baay'ee argina. Yoo isaan fudhatan malee yoo isa fayyadaman malee baay'ee akka dalagaa isaa irratti illee effektiif akka isaanitti yaaduudhaani yeroo isaatti araada garaagaraa keessa galan argaa irra. Kanaaf gaa fayyaa garaagaraa fayyaa qaama keenya irratti xiinsammuu keenya irratti dhiibbaa akkamii akka inni geessisu gaa waanti ilaalle irra. Mee araadni karaa kamiin fakkeenyaaf araadni kun ammas karaa kamiin maatii irratti hawaasummaadhaa fi dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa akkamii geessisuu danda'a? Tole. Kun dhimma nama kamuu ilaallachuu danda'udha. Hawaasa yoo tuqame qaama hunda tuqa, biyya yoo tuqame hunda tuqa. Jalqaba irratti maatii irratti karaa kamiin rakkoo geessaa araadni jennee yoo ilaallee jenne namni tokko itti gaafatamummaa qaba. Kophaa ofii qofaaf osoo hin taane kan ijoollee qabu ijoollee ofiitiif ni yaada, maatii ofiitiif ni yaada, warra ofiitiif ni yaada. Gaafa araada dhufu immoo itti gaafatamummaa kana hunda ni dhiisa. Waa'ee araadaa qofaaf yaada jechuudha. Kanaaf maatii irratti dhiibbaa fidaara jechuudha. Isarra darbinee ammoo gara hawaasummaatti yoo dhufnee jennu namni tokko silaa kan hojii sirriitti hojjechuu qabu yeroo ofii dhiisee araada barbaaduu irratti dabarsu jira. Isarra darbee ammoo yeroo baay'ee balaa'ota hedduuf ni saaxila. Namni dhugee konkolaachisuu danda'a. Gaafa humnaa ol dhugee konkolaachisu ofii isaatii qofa osoo hin taane namoota biraattis bu'ee miidhuu danda'a. Yeroo kana balaa hawaasummaa guddaa fidaa jechuudha. Isarra darbinee immoo akka biyyaatti yoo ilaallee jennu immoo araadonni kun araada karaa seeraatii fi kan seera hin qabnes jiraachuu danda'a. Namni araadota irratti hirmaatu immoo daddabarsa araada seeraan alaa irrattis ni hirmaata. Yeroo kana immoo hanga biyyaa deemaa jechuudha. Isaan cinatti ammoo araadonni yakkoota hedduuf nama saaxiluu danda'a. Yakka hedduuf. Yoo araada keessa seentee jettu dandeettiin xiinxaltee murteessuu decision making isa jennu san sirrii murteessuuf ga'umsa hin argattu. Miira yeroo saniitiin to'atamta. Yeroo kana ammoo yakka hedduu hojjechuu dandeetta. Yakkoota hedduu hojjechuu dandeetta. Yakki kun ammoo biyyas, hawaasas, maatis ni miidha jechuudha. Dabalataanis immoo gama hawaasaatiin gaafa laallu yeroo baay'ee namoonni araada fayyadaman gareedhaan kan isaan fayyadaman. Kophaa miti namni araada fayyadamu. Cheenii uumaa yookaan guruppiidhaan kan inni deemu. Kanaaf yeroo guruppiidhaan fayyadamu san keessattuu kan bifa injekshiniitiin fudhatamu suni wal jijjiiru achumaa jetti. Gaaf sana dhukkuboota daddarboo hedduudhaaf akka isaan saaxilaman taasisaa jechuudha. Keessattuu dhukkuba akka HIV AIDS, dhukkuba hepatitis, dhukkuboota daddarboo kan biraa hedduudhaaf akka saaxilaman taasisaa jechuudha. Kanaaf hawaasa irratti dhiibbaa inni fidu olaanaadha jechuu barbaade. Baay'ee galatooma. Dhiibbaan hawaasa irratti, maatii irratti, biyya irratti illee, dinagdee biyya irratti illee soosho-ekonoomik kan jennu jechuudha. Yookiin immoo dinagdee fi jireenya hawaasummaa biyya tokko irratti illee dhiibbaa guddaa geessisuu akka danda'u sumarraa argineerra. Kan itti aanu namni tokko inni guddaan araadni dhiibbaa garaagaraa agarsiisa. Amma kana erga namarraan gaateeti xiyyeeffannaan ittis irratti xiyyeeffachuu akka qabnus hawaasa keenya barsiisuu qabna. Tarii araada kun isin hin qabne yoo ta'e araada hin qabda yoo ta'e illee ittis irratti xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha. Mee araadatti osoo hin seenne dura akkamitti araada ofirraa ittisuun danda'ama? Malli ittiin ittisan inni guddaan araada shaakaluu dhiisuudha. Jalqabuma dura. Wanti inni uummata gorsani namoota araadan eegalle wanti nuti gorsinu araaduma takka eegaluu dhiisuudha. Eegallaan nama fudhatee deema. Bishaan kokkolfaa nama nyaatadha. Suuta keessa fudhatee deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkaataan nuti ittiin ittisuu dandeenyu tokko barsiisuudha. Hawaasa barsiisuudha. Manneen barnootaa keessattuu dargaggoota irratti hojjechuu qabna. Namoonni baay'ee yoo argitan ta'ee miidhaa isaa otoo hin beekiin kan isaan itti galan. Erga itti galanii keessaa ba'uun rakkisee booda otoo eegaluu baadhee otoo miidhaa isaa kana dura beekee raadhee yaada jedhu keessa galu jechuudha. Kanaaf hawaasa
dargaggoota manneen barnootaa adda addaa keessatti maatiidhaaf barnoonni guddaan hin barbaachisaa jechuudha. Gama kanaatiin ittisuun hin danda'ama jechuudha. Inni lammaffaan immoo jireenyi keessatti rakkoo hedduudha kan nama mudatu. Jireenyi bu'aa bahii hedduu qaba. Bu'aa bahii kana hunda keessaa bahuudhaaf immoo akka yeroodhaaf jala dhokachuutti itti fayyadamuu qabna. Maaliif rakkoon kam yoo nama kan mudatu ta'e maal gochuu qabna? Bifa bilchina ta'e furuudha inni guddaan. Maaliif araadni yeroo baay'ee yeroodhaaf furmaata inni kennu. Furmaata yerooti malee furmaata itti fufiinsa qabu namaaf hin kennu. Kanaaf rakkoo nama mudate bifa bilchina qabuun furuudhaan araada takkan seenne ittisuun ni danda'ama jechuun barbaada. Asirratti araada ittisuudhaaf hirmaannaa qaama kamiituu ni barbaachisa. Nama araada eegalu qofa osoo hin taane maatii, hawaasa, biyya waa hunda ilaallataa jechuudha. Namni dhuunfaa akkuma achii ka'e araada jalqabuma seenuu dhiisuu irraa of qusachuudha. Maaliif yeroo gabaabaadhaaf gammachuu ni kenna. Booda immoo gammachuu sana argachuuf osoo deemnu waan biraa keessa seennaa jechuudha. Booda dhiisuuf hedduu ulfaataa ta'a. Kanaaf dursinee dhiisuu nu barbaachisa. Kan biraa immoo mana kamuu ni seena. Kana jechuun fakkeenyaaf amma wantoonni araadaaf sababa ta'an hedduudha. Hojii dhabummaan araadaaf sababa ta'uu danda'a. Kanaaf mootummaas ta'e qaamni ilaallatu adeemsa hojii dhabummaa xiqqeessuun araada xiqqeessuu keessa gahee taphataa jechuudha. Miidiyaaleen waa'ee araadaa irratti hubannoo uumuu yoo godhan mana barumsaa keessatti bifa imaammata ta'een keessattuu dargaggoota irratti karaa ittiin araada irraa fagaatanii wantoota biraatiin bakka buusan waan akkasii hojjechuu. Kanaaf hirmaannaa qaama kamiitu malee nama araada qabu san kophaa dhiibuu osoo hin taane akka rakkoo ta'u hubannee rakkoo san keessaa baasuu fi akka itti seenu tumsa gochuu barbaachisaa jechuudha. Baay'ee galatoomii kanuma wal qabatee gaaffii wal qabataa kan yaada amma firoomsaan kaasirratti hubachuu barbaadu. Egaa namoonni maatii fi hawaasni wanti kun hunduma keenya ilaallata jenneera. Maatii fi hawaasni namoota araada keessatti kufanii rakkachaa jiranii fi environmentii mijataa yookiin immoo naannoo mijataa ta'e akkamitti uumuuf hin danda'a akka isaan araada kana keessatti rakkanne. Yeroo baay'ee wanni nu quunnames yeroo hojii irratti wanti nu quunnames maatiin ijoollee isaanii akka araada fayyadaman hin beekan. Namoonni araada fayyadaman yeroo baay'ee sobuu yookaan immoo hin fayyadamu jedhaniiti kan isaan maatii isaanii amansiisan. Dhokataniiti kan isaan fayyadaman. Maatii wanna biraatiif gaafatu baasii garaagaraa maallaqa gaafa gaafatan jechuudha. Garuu kan isaan fayyadaman araada fayyadamu. Maatii yeroo baay'ee kan isaan daa'imman isaanii yookaan ijoolleen isaanii akka araada keessatti kufan kan beekan yogguu disoordarii yookaan sadarkaa ammaataarra ga'e qofa kan isaan beekan jechuudha. Kanaaf dursanii xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha. Erga araada keessatti kufan yoo maal gochuufii qabu kan jedhu mata dura inni guddaa gaaffiin jiru. Maal gochuufii qabu maatii tokko keessa namni araada fayyadamu tokko gaafa jiraatu maatiin tokko akka jeeqamu beekamaadha. Jeequmsa adda addaa akka maatii san keessatti jiraatu beekamaadha. Otuma kun ta'ee jiru namni tokkicha araada keessa gale taanaani to'achuu waan hin dandeenye hubachuuf hin barbaachisaadha. Hubachuuf hin barbaachisaadha. Lammaffaa immoo bakka garaagaraa riifreeshimentii garaagaraa fudhatanii deemuu, gorsa garaagaraa kennuufiin wantoonni akkanaa kun barbaachisaadha. Dabalataan firoomsaatti dabalata. Ati kaasteerta gubbaa irratti amma namni tokko araada yoo dhiisuuf jedhe yaaluudhaaf dirqama eeyyama isaa irratti hundoofneeti kan yaallu. Kanaaf fakkeenyaaf iddoon namni itti yaalamu sun yookiin tursiisni nama araada qabanii bakka hedduutti osoo babal'atee carraan achi seensisanii itti tajaajilamu ol ka'aadha jechuudha. Isaan cinatti ammoo maatiin murteessaadha. Maatiin gargaarsa kennuufii qaba, hubachuufii qaba. Fedheeti miti araada keessa kufteerta jennee gatu osoo hin taane inni dhiisuuf fedhuu danda'a. Humnaa olitti ta'e. Kanaaf hubachuu nu barbaachisa. Cinaa dhaabachuu, gargaaruu, hirkisuu nu barbaachisa jechuudha. Dabalataan immoo sadarkaa dhukkubaatti erga jijjiirame booda gara mana yaalaatti fudhachuun barbaachisaadha. Gara mana yaalaatti fudhatanii furmaata barbaachisaa ta'e argachuu hin danda'ama jechuudha. Mana yaalaatti asumaan egaa
mana yaalaa dhufuu akka isaan qaban namni araada keessatti kufe keessatti mallattoowwan jalqaba jennee ofirratti argee mana yaalaa dhufuu qabu yookiin immoo hawaasnis maatiinis ta'e hiriyoonni fidanii dhufuu qabudha. Mana yaalaa yeroo dhufu immoo gargaarsa yaala akkamiitu kennamaaf? Gargaarsi godhamu karaa sadiin ilaaluu dandeenya. Warreen gurguddoo saditti irree ilaaluu dandeenya. Inni tokko qaama isaanii keessaa dhiqamee akka ba'u. Yogguu jennu yoo namni sun yoo dhiise dhiqamee ba'u jechuudha. Qaama isaa keessaa ba'e jechuudha. Lammaffaa immoo qoricha akka qaama isaa keessaa ba'u godhu jira. Qorichoonni garaagaraa kennaman jira. Inni sadaffaa immoo gargaarsa xiinsammuutiin took tiraappii yookaan immoo gorsa xiinsammuu kennamu jira. Akkaataa kamiin araada keessaa namni ba'uu danda'u gorsi kennamu jira bifa saansawaa ta'een jechuudha. Kanaaf gorsa kanaa fi yaalota kana gaafa argate namni tokko araada keessaa ba'uu carraa qaba jechuudha. Wanti dabaltu qabda? Asirratti namni tokko gara mana yaalaa yoo dhufu dhukkuba wayii yoo dhukkubsatee jedhe sababuma dhukkuba ofirratti argeef dhaqee yaalamuu danda'a. Ka araadaa garuu isaan adda. Namni tokko gara mana yaalaa dhufeeti yaalamuudhaaf sadarkaalee gara 6 yookiin 5 qaba jechuudha. Jalqaba irratti rakkoo dhukkubni araanni sun rakkoo itti fidaa jiraachuu isaa amanuu qaba. Rakkoo itti fidaa jiraachuu isaa amanuu qaba. Erga amanee booda immoo rakkoo san keessaa ba'uuf qophaa'aa ta'u. Rakkoo keessaa ba'uuf qophaa'aa yoo hin taane dhuftee kophattate wanti gootuuf hin jiru jechuudha. Qophaa'aa ta'uu qaba. Erga qophaa'ee booda immoo ni dhufa. Yeroo dhufee jedhe immoo ogeessi isa wajjin ta'uudhaan dhukkubsataa wajjin ta'uudhaan isa mariisisee karaa ittiin waliigalteedhaan dhukkubicha san ittisuu danda'an irratti ni mari'atama jechuudha. Erga mari'atamee booda karoora wal sobuu hin qabneen itti amanamummaadhaan ofii isaatii itti amanee fayyuu qaba, iddoo deebi'uu qaba kan jedhu waliin dubbiidhaan kutaalee hedduu qaba. Yaalli isaa yaalota haalataa tokko haalataa araadichaa lama immoo sadarkaa inni ga'eeru irratti hundaa'ee waliin dubbiidhaan deemuu barbaachisa. Kanaaf dhukkubsataa maatii fi ogeessi wal hubannoodhaan deemuu barbaachisaa jechuudha. Kanatti dabaluudhaaf qophaa'aa ta'uu qaba kan jedhuuf namni araada keessatti gale tokkichaan qophaa'aan ta'u. Sadarkaalee keessa darbu qaba. Erga gara mana yaalaa dhufee boodayyuu qophaa'aan ta'u sadarkaa qaba. Jalqaba duraa rakkina iyyuu akka qabutti namanu tootaali. Otoo rakkina irratti fidaa jiru akka rakkinaatti yaadu. Inni kun isteejii isa jalqabaarra jira jechuu dandeenya. Isteejii inni lammaffaa rakkina akka itti fidu hin beeka garuu keessaa ba'uudhaaf hin rakkata, murteessuudhaaf hin rakkata. Sana booda erga sadarkaa san keessa darbee immoo gara gocha sadarkaa gochaatti tarii keessaan ba'a jedhee yoo alkoolii irra fayyadamate yookaan araada garaagaraaf deemee kan fayyadamu yoo ta'e bakka riifreeshimentii garaagaraa deema. Shaakaluu eegalaa jechuudha keessaa bahuudhaaf. Adeemsa kana keessa darbee adeemsa gara 6 keessa darbeeti namni tokko araada keessaa bahuu kan danda'u malee takkaan araada keessaa bahuu hin danda'u. Takkumaan dhiisi jetteennaan namni araada keessa jiru fakkeenyaaf takkumaan dhiisi jennaan dhiisuu danda'a. Egaa sadarkaa fi shaakala keessa darbuu qabaadha. Gabaabumatti kabajamtoota hordoftoota keenya egaa araadni amma miidhaa akkam namarraan geessisu hawaasummaarraa maatiirraa biyyarraan maatii baay'ee gargar baasaa jira. Even sadarkaa hanga addunyaa keessaa obbaasutti illee nama geessuu danda'a keessaa eekosis keenya illee dubbanneerra. Kanaaf yaaliin isaan jira namoonni kana keessa rakkachaa jirtan yoo jiraattan akkasumas immoo namoonni maatiin keessan ijoolleen keessan yookiin abbaan manaas ta'uu danda'a haati manaas ta'uu danda'a maatiin keessan kanaan rakkatan yoo jiraatan yaaliin isaa jira waan ta'eef yaalamuu akka isaan danda'ani asumaan ogeessi olii yaala xiinsammuutiin yaalamuu danda'a kan jedhu asumaan dabarsuu barbaanna. Egaa mee dhumarratti wanti adda keenyaaf araada addaa bishantii argatan irraa ta'uu danda'a dhukkubsataa yookiin namoota naannoo keessan irra jiran irratti beektan irraa ta'uu danda'a. Keeziin adda baay'ee sin gaddeessin mudate kan namni irraa barachuu danda'a jettan sin keessa lamaan keessanis ta'uu danda'a. Keeziin gammatti argitan keessa araada adda ta'ee fi namni suni maatii irratti yookiin immoo akkasumas immoo namoota kaaniif barumsa ta'a jettanii yaaddan qabdu. Tole keezota hedduun nu mudata. Keezii san keessaa kan dargaggeessa tokkoo fuuldura koo dhufa. Jalqaba irratti maatii isaa wajjin hariiroo gaarii qaba. Maatii wajjin nagaan jiraata. Barumsa isaatti cimaa ture. Seeraan hordofa ture. Akka carraa naannoo sanitti
ijoolleen karaa irraa ni jiranii araada ka fayyadaman jiru akka tasaa isa seenee jechuudha. Erga seenee booda suutaan dandeettiin inni barumsarra qabu gad bu'aa dhufe hariiroon inni dura maatiif ni ajajama maatiif kabaja qabaa erga kana eegalee booda immoo maatii irraa siquu maatiif ajajamuu dhiisuu irra ga'e achirra darbee immoo kana dura mucaan amala gaarii qabu haga hatuu maatiin osoo quban qabaatin alaa hatuu yeroo baay'ee amala araadaa keessaa tokko namni araada qabu hundi sangoodha jechuudha miti garuu baay'inaan qarshii ittiin fayyadaman argachuudhaaf yeroo baay'ee dirqama yookiin hatuu yookiin saamuu gara seenuu danda'an waan akkasii hunda keessa seenuu eegalee maatii isaanii wajjin dhufaniiti kan ergaa kanniin hunda nutti himanii qorannoodhaan hordofaa kan turre. Saniin alatti ammoo kan si dhibu yeroo dhabee jedhe waan godhu qaba. Qaama ofii kana mummura. Qaama ofii hunda mura. Araada akkamii fayyadama ture? Araada hedduu jira. Alkoolii keessas ni fayyadama. Shishaa ni fayyadama. Tokkos kan maqaan isaa naannoo san qofa beekamu jira araada inni suni. Kaasuus hin barbaadu ni fayyadamu. San fayyadamu. Araada gara sadii tambos dabalatee araada hedduu walirra fayyadama jechuudha. Sanniin keessaa haga barbaadu yeroo dhabee jedhutti qaama ofii muraa qaama muruun kun ammoo araadaan cinatti dhiibbaa guddaa irra geessiseera ture. San booda ogeessota biraa wajjin ogeessota gara fayyaa meedikaalaas kamiin hundaa wajjin taanee yeroo hedduuf hordofaa turre. Bifa namatti toluun ammoo mucaan kutannoo gaarii mul'isee adeemsa keessa fooyya'aa dhufee fooyyee gaarii irra ga'ee araadota hedduu araada hunda al tokkotti hin dhiisu araada arfasan keessaa kamiin dhiisuu irra si salphata jedha san bifa sanii mari'ataa deemne gara barumsa ofii deebi'ee maatii wajjinis hariiroo gaarii irra ga'ee jedhee fuulduraafis ammoo hordoffii barbaachisa guutuu dhiisamee jedhamee dhiisuu hin danda'amu. Keezii sun yoo yaadadhu jijjiiramni inni mul'ise sun na gammachiisa namoonni biraas jijjiiramuu ni danda'u yaada jedhu nu mul'ise. Okay. Anaan immoo rakkina intaneen keeziin na quunname tokko ture. Araan nama mulfaataa ta'e guyyaa sana nu badde. Dhukkubsataa nu bira dhufe tokkotu ture. Araada gosa hedduu fayyadama. Araadota seeraan hin eeyyamamne illegal drug kan jedhamu hin daddabarsaa hin fayyadama. Namni kun maal godhaa araada kana otoo daddabarsuu qabamee mana hidhaa gale. Erga mana hidhaa galee booda maal godhee wanna fayyadamu sana araada wanna fayyadamu sana maqaa kaasuun barbaadu mana hidhaa keessatti dhaqee dhaabe. Warreen mana hidhaa san keessa jiran baalichi waan akka fakkaatu hin beekani araadichi waan akka fakkaatu hin beekani. Namichi mana hidhaa taa'ee araada isa fayyadamaa jira jechuudha. Ammam akka ulfaataa ta'ee fi namoonni araada fayyadaman ammam akka haruuxee ta'an namatti mul'isa jechuudha. Kanaaf dhumarratti maal godhanii namni kun akka araada qabu erga baranii booda gara mana yaalaa fidanii akka yaalamu taasisanii jechuudha. Rakkina sammuu erga irratti fidee booda jechuudha. Baay'ee na dhibe keessichi. Araadii waan salphaa miti. Egaa baay'ee dhiibbaa garaagaraa geessisuu danda'a. Ammas hawaasni keenya akka baru kan barbaannu araadni dhiibbaa garaagaraa maatiirraan biyyarraan hawaasa jireenya hawaasummaadhaan ga'a irraa of eeggadha. Plus namoonni immoo kanaan rakkatan immoo salphaatti takkumaan dhiisuu hin danda'amu garuu gargaarsa ogeessolee yaala sammuutiin keessaa bu'uun hin danda'ama. Namoonni baay'een araada garaagaraa keessaa ba'anii iddoo guddaa hanga hedduu jiru waan ta'eef kan isiniin jechuun barbaada. Egaa kan jirtu sirboota keenya egaa turtii obboloota keenya yookiin immoo ogeessolii fayyaa xiinsammuu wajjin gochaa jirre kana fakkaata. Egaa dhumarratti kitaaba akka barreessitan quban qaba. Kitaaba fayyaa sammuu yookiin immoo kitaaba saayinsii fayyaa gurmuu ogeessota yaala sammuutiin kan jedhu kitaaba akka barreessitan jirtanii wadheera. Kitaabni kun egaa hawaasa keenya baay'ee gargaara. Dhimmoota garaagaraa irratti dhimmoota fayyaa xiinsammuu garaagaraa irratti barreessitaniitu baay'inaan diippilii keessa galuu baannus mee kitaabni kun gabaabsinee yoom eebbifamaa hawaasa biraa yoom ga'a? Kitaabni kun kitaaba gurmuudhaan kan barreessinedha. Kitaaba fayyaa sammuuti.
Kitaabni kun gurmuudhaan kan barreeffamedha. Ogummaa fayyaa waan ta'eef saayinsii fayyaa waan ta'eef gurmuudhaan yoo barreeffame irra gaariidha jedhamee yaada akkasii qabanneeti kan nuti barreessine. Kitaabni kun bifa namaa galuu hin danda'uun afaan salphaa ta'een afaan saayinsii jargan woordii yookaan afaan saayinsii sanaan osoo hin taane bifa uummata keenyaan galuu danda'uun bifa namni sadarkaa kamirrayyuu jiru hubachuu danda'uudha kan inni barreeffame. Kanaaf mana isaa taa'ee namni kitaaba kana yoo dubbise rakkina itti dhufe hubachuu danda'a. Lammaffaa immoo rakkinni otoo itti dhufiinis immoo akkaataa ittiin ofirraa ittisu irraa barachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kitaabni kun uummata keenyaaf bu'aa guddaa buusa jenneeti kan nuti yaadnu. Kanaaf kitaabni kun amma gargaarsa namootaa fi gargaarsa dhaabbilee garaagaraatiin maxxanee sadarkaa kanarra gaheera. Kanaaf guyyaan eebbasaa Agayya 12 bara 2016 hoteela interkontinentaalitti sa'aatii 6 fi walakkaadhaa qabee inni eebbifamaa jechuudha. Kanaaf erga eebbifamee booda kitaaba kana barbaaddanii dubbisuu dandeessu, bittanii dubbisuu dandeessu, namaaf bittanii namaaf kennaa gootanii kennuu dandeessu. Kanaaf irratti hirmaadhaallee jechuu dandeenya. Gabaabumatti kitaaba waa'ee fayyaa sammuu maal akka ta'e hubachiiftaniittu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kitaabni fayyaa sammuu kuni kitaaba saayinsii fayyaa irratti barreeffamee kontentii hedduu of keessaa qabudha. Bitadhaa dubbifadhaa isin jechuun barbaada. Roobsanii fi firoomsaan ogeessonni yaalii sammuu istiidiyoo keenyatti argamtanii dhimma araadaan wal qabatu irratti hawaasaaf odeeffannoo bal'aa waan mul'ataniif galatoomaa isin jechuun barbaada. Waan nu affeertaniif galatoomaa. Ulfaadhaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa Dooktara kooti. Sagantaa kana immoo qopheessuun kan isin biraan ga'aa jiru Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Dhimmi nuti irratti haasaa turre dhimma araadaa yookiin immoo suusiitiin wal qabateeti. Turtii nuti waa'ee dhimma araadaa yookiin immoo suusiidhaan wal qabatee roobsanii fi akkasumas immoo firoomsaa wajjiniin goone kana fakkaata. Turtii keenya irraa barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Torban sagantaa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Fayyaan dhabina.